Nagaan Waaqayyoo lafaa bakka jirtanitti haa baay'atu. Kun miidiyaa HDdha. Oduu isaa kana isinittan himaa. Oduu waliin ani Damee Kabbadaati. Soomni filchataa yookaan yaadannoo du'aa ka'uu haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii hagayya tokkoo kaasee hanga hagayya 16tti itti fufuu eegalamee jira. Baroota hedduudhaaf dhala hawwaa kan turanii fi dulluma keessa waaqayyo kan isaanii yaadate qulqullichi Iyyaaqeemii fi qulqulleettii Haannaan dhalachuu haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiitiin maqaan dhabdummaa yookaan immoo maseenummaan isaaniirraa mulqameera. Qulqulleettiin Haannaa fi qulqullichi Iyyaaqeemii baroota hedduudhaaf dhala dhabuu isaaniitiin hedduu gaddaa turanis dhala dulluma keessa argatan kana akkuma waaqayyoof waadaa galanitti umuriin ishee waggaa 3 gaafa guutu bara ishee guutuu waaqayyoon tajaajilaa akka isheen jiraattuu fi mana qulqullummaatti galchaniiru. Kanuma irraa ka'uun haati keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam biyya lafaa kana irra yeroo jiraachaa turtetti rakkoo fi gidiraan godaansii fi dhiibbaawwan garaagaraa ishee irra turus haadhaaf abbaa ishee bira waggaa 3 mana qulqullummaa waggaa 12 Yoosef bira waggaa 34 fi akkuma kanaas Yohaannis bira waggaa 15 turuun walumaa galatti biyya lafaa kana irra fooniin waggaa 64 akka isheen turte manni kiristaanaa ni amanti. Manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa faana duukaa bu'oota hordofuun waggaatti yeroo tokko hagayya 1 hanga hagayya 16tti sooma filchataa soomuudhaan yaadannoo du'aa ka'uu haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii haala ho'aa fi adda ta'eetiin ni kabajji.